Addis Media Network dhaabbata Janko Production waliin waliigaltee hojii mallatteessan. Sirna waliigaltee walii mallatteessuu kanarratti ergaa kan dabarsan hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasahuun Gonfaa guyyaa guyyaatti fudhatamummaa fi qaqqabummaan AMN akka magaalaaf akka biyyaatti dabalaa dhufeera jedhanii qaqqabummaa dhaabbatichaa daraan bal'isuu fi qabiyyee qulqullinaan dhiyeessuuf karoora hiixataa baafannee hojjetaa jirraas jedhan. Qabiyyee keenyaan bifiyyeesaan teekinooloojiidhaan akkasumas immoo humna namaa gahaa ta'e qabaachuudhaan akka miidiyaatti eessa ga'uu qabna kan jedhu egaa karoora gurguddaa qopheessinee karoora sana keessatti hojiiwwan guddaa hojjechaa turreerra. Chaanaalii dabalataa amma AMN Plaasiin hundeessinee dabalataan maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu sana bu'uura godhachuudhaan hojii gurguddaatti hojjechaa turreerra jechuudha. AMN afdaneessummaaf sabdaneessummaa kabajee dhaabbata hojjetaa jiru ta'uu kan himan obbo Kaasahuun miidiyaa filatamaa dorgomaa fi dhaqqabamaa ta'uuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuus heeraniiru. Aartii guddisuu keessatti akkuma hundumti keessan beektan magaalaa Finfinnee keessatti hojiin guddaan hojjetamaa jira. Keessattuu bakka itti fiilmiin dhiyaatu, bakka itti tiyaatirri dhiyaatu, dargaggoonni bakka oolmaa gahaa akka isaan qabaatan gochuudhaaf anfiiwwan garaagaraa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran aartiin keenya sadarkaa barbaadameerra akka inni gahu gochuudhaaf akka waliigalaatti koontiinariidha malee kan isaan hojjechaa jiran kontentiif itti gaafatamummaan isaa kan aartistoota keenyaati jechuudha. Aartiin humna guddaa kan qabu barsiisaa, bashannansiisaa fi odeeffannoo kennuun miliyoonota bira kan ga'u ta'uu obbo Kaasahuun ibsanii waliigalteen keenya Jaankoo waliin taasifnes kanuma guddisuufi jedhan. Miidiyichi akka inni guddatuudhaaf akka magaalaatti xiyyeeffannaan guddaan kennamee fi hojiiwwan gurguddaatu hojjetamaatii jira. Bifa ammayyaadhaan kompleksii mataasaa akka inni qabaatu gochuudhaaf mootummaan xiyyeeffannaa kenneetu kan inni hojjetamaa jiru. Yeroo booda istuudiyoo mataasaa qaba. Kanaaf sinis carraa guddaa qabdu. Addis Miidiyaa Neetwork wajjin hojjechuu keessanitti dhugaan isinitti hima kan itti boontan filannoon keessan sirrii ta'uusaa kan itti mirkaneessitan yeroonsaa yeroo sirriidha jedhee yaada. Hundeessaan Jaankoo Production Waaqoo Getaachoo Gamasaatiin hojii sabaaf sablammoota bakka bu'u hojjechuu isaatiif Addis Media Network galateeffachuun qabiyyee fi bifiyyee siitkoom bubbee jedhu qulqullinaan dhiyeessuuf xiyyeeffannoon hojjennaas jedheera. Qabiyyeen diraamaa keenyaa siitkoomii keenyaa caalaatti gara magaalaatti siqaa jireenya hawaasummaa jireenya magaalaa keessa jiru kan mul'isu ta'a jechuudha. Diraamaan keenya sanarratti kan hundeeffamu ta'a. Qulqullina isaa irratti hundaa'e immoo meeshaa ammayyaa teekinooloojiin ammarra ga'e akkuma Addis Miidiyaa Neetwork kaameeraa leetestiidhaan piroodakshinii leetestiidhaan hojjetu keenya sanaa gadi ta'uu waan hin qabneef sanaan qixxee wanta ta'u dhiyeessuudhaaf hojjetaa jirra sirriitti. Taatonni siitkoomii bubbee AMN Plus asoofsiise akka jedhanitti AMN miidiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetu waliin hojjechuun carraa guddaa kan isaaniif uume ta'uu himanii rakkoon kaleessa gama aartii afaan Oromoon tures furamuu dubbataniiru. Dur bakki shaakalaallee amma nu rakkisutti ture kaafee keessa teenyee shaakalaa turre sun immoo amma akka ulfaataa ta'e ispeeshaalii sochii waltajjii irratti amma akka ulfaataa ta'e eenyumtiyyuu nama kan hubachuu danda'udha. Bakki itti agarsiisaas, bakki itti hojjetaas, bakki itti shaakalaas akka waltajjiittis yoo ta'e akkasumas immoo karaa miidiyaatiinis jijjiirama guddaa fi carraa bal'aatu jira yeroo ammaa kana. Amma wanti hundumtuu sadarkaa kanaan jijjiiramee miidiyaalee hojii walii mallatteessitee akkasitti hojjechuun kun anaaf tarkaanfii dhuma tokko duratti sinqeerra jedheetiin yaada. Maaliif kan keessa turreef kan keessa jirru hoggaan laalu jechuu kooti.